Akkam jirtu hordoftoota Qubee Akaadaamii kun Qubee Akaadaamii irratti kan isiniif dhiyaatu barumsa herreegaa kutaa kurnaffaati. Viidiyoo keenya darbe irratti faankishinii irratti jechuudha yookaan operations on functions kan jedhu walitti ilaallee ture. Ida'uu, hir'isuu, hiruu, baay'isuu akkasumallee doomanii isaa akkamitti akka barbaannu walitti ilaallee ture. Viidiyoo kana irratti kan isin walitti ilaallu types of a function yookaan immoo faankishiniin taayipii akkamii kan inni qabu ilaallaa jechuudha. Almost there are 3 types of functions. Kana bicha dhabde jechuudhaaf nama rakkisa garuu taayipiin faankishinii hedduutu jira. Isaan keessatti garuu one to one function yookaan immoo injective function akkasumas immoo onto function yookaan surjective function, one to one correspondence or bijective function jennee gargar qoonnee ilaallu. Kuni kitaaba isa durii irratti kutaa 11 jira ture boqonnaa tokko keessa jechuudha. Amma kutaa 10 itti fidanii. So one to one function jechuun kana dura functionii maal jechuu akka ta'e walitti ilaallee ture. One to one function yookaan immoo injective function jechuun gaafa define goonu if each element in the domain of the function has distinct image. Asirratti maal jedhaa if each element in the domain miseensi doomeenii keessa jiru hundumsaa jechuudha has distinct image yookaan immoo imeejii garaagara ta'e qaba yoo ta'e in the codomain range jechuudha. Kun karaa biraatiin codomain gaafa range jechuudha. Then the function is said to be one to one functionidha jechuudha. Function irratti kana dura gaafa laallee function irratti fakkeenyaatiif 2,4 3,5 akkasuma immoo 6,5 otoo nuun jedhe jechuudha. Bifa kanaatiin interiin inni jalqabaa yookaan immoo x kompoonentiin isaa irra deebi'in malee faankishinii ta'uu ni danda'a jenne. Y kompoonentiin isaa irra deebi'ee dhiisee nuun galchu. Garuu x kompoonentiin isaa yoo irra deebi'e fakkeenyaatiif 2,8 otoo nuun jedhe jechuudha. Asis 2 jira waan ta'eef. Kunii fi kun yookaan immoo y kompoonentiin isaa wal fakkaachuu qabaanidha. Let's say kun hin jiru jennee haa yaadnu takka kanaatti jechuudha. Kun amma kun hin jiru taanaan first interiin irra deebi'ee jiru hin jiru. Kanaafiyyuu it is a functionidha. Garuu immoo one to one functionii ta'uudhaatiif jechuudha. One to one functionii ta'uudhaatiif doomeniin tokkichi jechuudha. Imeejii mataa isaa danda'e tokko qofaa qaba. Akkasuma immoo imeejiin sun immoo distinct ta'uu qaba yookaan immoo adda ta'uu qaba. Fakkeenyaatiif lama kun 4 qaba kophaatti yaatis ta'eera. 3 kun immoo 5 qaba. Asirratti 3 kunis 5 kunis irra deebi'ee dhufuun irra hin jiraatu jechuudha. One to one function ta'uudhaati. Fakkeenyaatiif ilaalaga 6,5 jedha. 5 kun maal ta'eera irra deebi'eera asitti jechuudha. Kanaafiyyuu it is not one to one function miti jechuudha. One to one function kan jennu egaa doomenii tokkootiif reenjii tokko qofaatu jira. Reenjii tokkoof immoo doomenii tokko qofaatu jira. Lamaan isaayyuu irra deebi'uu hin danda'anii jechuudha. One to one function ta'uudhaatiif. Akka fakkeenyaatti tolaallee asirratti een kun yookaan immoo aan kun eenyutti firoome jira? 5tti firoome. Baan 3tti firoome. Caan immoo 2tti firoome. It is one to one functionidha. Sababiin isaas asirratti aan kun yookaan immoo doomeniin isaa irra deebi'ee kan dhufe yookaan immoo doomenii keessaatii kan reenjii 2tti firoome hin jiru. Reenjii keessaa immoo kan doomenii 2tti firoome hin jiru waan ta'eef. It is one to one functionidha. Asirratti one to one function gaafa definition naati ilaallu. A function f a to b jedha. A to b is called one to one if and only if for all x1 and x2 is an element of a. As keessatti x1 if x2 ni doomanii keessa yoo jiraatan yookaan elementi a dha yoo ta'an if f of x1 is equals to f of x2 yoo ta'e yookaan immoo reenjiin isaanii yoo wal qixxaate jechuudha. This implies that x1 is equals to x2 ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaan sila fudhadheeratti dhiifama. Iddoo kanatti kuni 3tu jira. Asirratti f of fakkeenyaatiif kun x1 haa jennu kun x2 kun immoo x3. F of x2 ni qixxeetaa maal ta'eera? F of x3 ta'eera. Kana jechuun f of x2 5dha. F of x3 immoo 5dha jechuudha.
kun lama wal qixa ta'e kun lama wal qixa ta'e taanaan x1 must be equals to x no x2 is equals to must be x3 ta'uu qaba garuu asirratti immoo maala 3 fi 6 dha kanaaf iyyuu wal qixa so it is not one to one function miti jechuudha isa guutuu qaba jechuudha one to one function ta'uudhaati jechuudha so asirratti ilaala let f be real number to real number kana jechuun domain is real number ida range is real number ida given by f of x is equals to 3x plus 5 jedha shows that f is 1 to 1 jedha akkasni 1 to 1 ta'e agarsiisii jedha asirratti let jennee ka'uu dandeenya let x1 and x2 is an element of real number yookaan immoo domain isaa real number ida waan ta'eef then f of x1 is equals to f of x2 jennee akanuti sana booda f of x1 jechuun maal jechuudha 3 times x1 plus 5 jechuudha is equals to maal ta'a 3x2 plus 5 kuni wal qixadha taanaan jechuudha x1 is equals to x2 ta'uu qaba jechuudha kana gaafa solve goona asirratti so shan kun shan kana ni balleessaa asirratti maal ta'a 3x1 is equals to 3x2 sana booda 3 3dhaatiin gaafa badu x1 is equals to x2 ta'a jechuudha so it is one to one function dha salphaadhumatti immoo any linear functioning kamiyyuu jechuudha asirratti functioning kun linear functioning kamiyyuu it is one to one function in its domain domain isaarratti linear functioning kamiyyuu it is one to one function ida inni kan biraan values set of values represents one to one function jedha kuni asirratti ilaala r kan jiru kuni hundi isaa tokko qofaatti firoome kana jechuun negatiivni 4 negatiivni 5 negatiivni 2 negatiivni 2 hundi isaa jechuudha so it is one to one function ida asitti immoo too fudhannee jechuudha negatiiva 6 kana ilaala 12tti firoomedha 6 kanas ilaala 12tti firoome kuni lama kuni domain lamatti firoome waan ta'eef it is not one to one function but it is a function ila asirratti ilaala kuni function ida garuu maal miti one to one function miti inni kan biraan asitti ilaala negative 4 negative 2 lamaan isaanii maaltti firoomanii negative 3tti firoomanii sababii kanaatiif maal hin taane jechuudha one to one function ta'uu hin danda'ani inni kun garuu ilaala 4 kun baatti negative 2 caatti 0 daatti 2 aatti 4 immoo itti firoome kanaaf itis tokkodha waan ta'eef yookaan immoo x in tokko y tokko qaba y in tokko immoo x tokko bichaa qaba jechuudha so it is one to one function dha jechuudha kana bifa kanaatiin ilaaluu dandeessu jechuudha asirratti kun solution isa ammaa sanadha inni kan biraanii type of function keessaati onto function dha yookaan immoo surjective function inni kun immoo type of function ta'ee is called a function is called function tokko onto function dha kan inni jedhamu an onto function if each element in the codomain jechuun range jechuudha has at least one pre-image in the domain kana jechuun elementiin range keessa jiru yookaan immoo codomain keessa jiru yoo xiqqaatee pre-image tokko qabaachuu qaba eenyu keessaati domain isaa keessaati jechuudha kana jechuun range kenname keessaati range lafatti hafu jiraachuun irra hin jiraatu jechuudha aslaala zeeroon tokko aatti firoome tokko daatti firoome lama baatti firoome sadii immoo daatti firoome asirratti gatiin waayii yoo deddeebi'e rakkinaan qabu one to one itoo hin taane onto function irratti jechuudha one to one irratti hundi isaan xinis ynis irra deddeebi'uu hin qabu onto function irratti garuu gatiin waayii yookaan immoo doomeniin keenya yoo reenjiin keenya yoo doomenii lamatti firoome rakkina hin qabu kana jechuun asitti ilaala daan kun tokkotti firoomeera sadiitti firoomeera rakkoo hin qabu garuu onto function ta'uudhaatiif maal ta'uu qaba reenjii kenname sun jechuudha lafatti hafuun irra hin jiraatu jechuudha yookaan immoo at least one pre-image qabaachuu qaba from the domain asirratti ilaala aan kun pre-image 0 qaba baan kun 2 qaba daan kun immoo tokkos qaba sadiis qaba jechuudha so it is one onto function jechuudha but it is not one to one function kun immoo jechuudha asirratti which one of the following sets of values represent injective surjective
yookaan immoo both injective and surjective jedha. Injective jechuun maal jechuudha? It is one to one dha. Surjective immoo maalidha? Onto function dha iddoo kanatti. Surjective onto function, injective immoo one to one function. Yookaan immoo lamaan isaa kan ta'e kamidha as keessatti. Laalaa kana. Tokko daatti firoomeera, lama baatti firoomeera, sadii immoo caatti firoomeera, afur kunis caatti firoomeera. Waantu waanii ta'amuu hin ta'u kun asirratti hin ta'u waantu waanii ta'uu hin danda'u. Sababiin isaa maalidha? Yookaan immoo injektiivii ta'uu hin danda'u. Sababiin isaa caan kuni imeejii yookaan piri imeejii lama qaba waan ta'eef jechuudha. Waantu waanii ta'uudhaatiif doomeniin isaas imeejii tokko bicha, reenjiin isaas immoo piri imeejii tokko bicha qabaachuu qaba. Kanaafiyyuu kun hin ta'u. Inni kan biraan oontoo faankishinii ta'uudhaatiif dirqama maal ta'uu qabanneerra reenjiin isaa lafatti hafuun irra hin jiraattonneerra. Sanaafiyyuu kun maal ta'a jechuudha? Oontoo faankishin yookaan immoo sarjektiif faankishinii ta'a jechuudha. Kun immoo laala tokko daatti firoome, lama baatti firoome, sadii immoo caatti firoome, afur aatti firoome. Asirratti laala hundi isaaniiyyuu imeejii tokko tokko bichaa qabu. Akkasuma immoo reenjiin immoo piri imeejii tokko tokko bichaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu tiis tokko injektiividha. Injektiif. Inni kan biraa immoo asirratti ilaala. Reenjiin lafatti hafee hin jiru. So it is surjectivis hin ta'a jechuudha. Surjective. Kanaafiyyuu kun maadha? Booziidha jechuudha. Kun asirratti boos lamaan isaa jechuudha. Inni kan biraa ilaala asirratti. Waan gara diittidha kan inni firoome. Kun immoo lama kun immoo gara biittidha kan inni firoome. Sadii kun immoo gara aatti firoome. Asirratti ilaalamu. Imeejiin yookaan immoo doomenii isaa keessaatti kan lamatti firoome hin jiru. Akkasuma immoo reenjii isaa keessaa immoo doomenii lamatti kan firoome immoo hin jiru. Kanaafiyyuu it is one to one function dha yookaan immoo injektiividha. Injektiiv. Garuu maal miti asirratti oontoo function ta'uu hin danda'u. Sababiin isaa maalifidha? Siin imeejii hin qabu waan ta'eef. Piri imeejii hin qabu waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraanii diirra kan jiru kun immoo laala. Tokko daatti firoomeera, lama baatti firoomeera, sadii immoo caatti firoomeera, afur caatti firoomeera. Ijaa caan kun doomenii lamatti firoomtedha yookaan immoo because it has two pre-images from the codon from the domain it is not one to one yookaan immoo injective miti. Inni kan biraan immoo asitti aan kun pre-image hin qabu so it is not ontos miti jechuudha. Kanaafiyyuu lamaan isaaniiyyuu miti jechuudha kun asirratti ilaala. Not one to one inni jalqaba one to one miti garuu maa danneerra ontoodha yookaan immoo surjective danneerra. Inni kan biraan inni labbaarra jiru immoo lamaan isaatiin inni kun immoo inni sadaffaarra jiru injektiivii qofaadha. Injective non surjective function yookaan immoo injectionii qofaadha jechuudha. Inni iddaarra jiru immoo lamaan isaa miti. Non injective non surjective functionidha jechuudha. Asirratti wanti isinii galuu qabu oontoo function irratti jechuudha. Oontoo function irratti exercise keessatti ilaalla. Sana dubbachuuf jedhee inni kan biraanii one to one correspondence function. One to one correspondence function yookaan immoo bijective function kan jennu functioniin tokko A to B tti nuu kenname jechuudha. Is said to be one to one correspondence kan jennu if F is both one to one and onto function yoo ta'edha. Kana jechuun one to one is ta'e ontos yoo taate then the function is called one to one correspondence. Fakkeenyaaf inni kuni ontoodhas akkasuma immoo injectivedha. So it is one to one correspondence. One to one correspondence. Isa kanadha jechuudha. So bifa kanaatiin deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti the function f of x is equals to x square jedha asirratti from the set of positive real numbers to the set of positive real numbers. Kana jechuun doomeniin isaa real numberidha, reenjiin isaas immoo real numberidha. From the set of positive real number to the set of positive real numbers. Positive dha jechuudha. Is both injective and surjective dha kanarratti. Injective ta'uudhaatiif maal ta'uu qabanneerra? X'n tokko y tokko qofaatti akkasuma y'in tokkos immoo x tokko qofaatti firoomaa inneera. So positive real number jechuun maal jechuudha inneera kana dura. Positive real number jechuun 0 irraa kaasee immoo positive infinity jechuudha. Garuu maal dabalatu 0 hin dabalatu. Sababiin isaa maalidha? 0 positivas negativas miti waan ta'eef jechuudha. So any number as keessa yoo galchine jechuudha. It is our image qabaata jechuudha as keessatti. Kun so it is injective dha. Kan biraa surjective akka inni ta'u kan taasisu kuni x squarein kun jechuudha reenjiin isaa inni sirriini maalidha? It is
x no y is greater than or equals to 0 dha. Kan asitti nuu kenname immoo maala positive no greater than 0 doomanii nuu kenname irratti hundoofne jechuudha. Doomanii nuu kenname irratti hundoofne greater than 0. So greater than 0 jechuun positive real number ifaan wal qixaadha. Asirratti gaalaadha. Ontoo function ta'uudhaatiif reenjii nuu kennamee fi reenjii inni sirrii function sun qabu wal qixxaachuu qaba jechuudha. Kanaafiyyuu it is ontoo function dha. Akkasuma immoo one to one function. Sababii kanaatiif it is bijective function dha yookaan immoo it is one to one correspondence function dha jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti which of the following are one to one functions jedha. Isa kamtu one to one function dha jedha. Asirratti maal jedha? A is the set of ordered pairs x, y. Y is the father of x jedha. One to one idamo one to one miti dha asirratti. Haa jennuuti ayyaantuu fi tolasaan ijoollee obbo Badhaasaati yaa jennu. Ijoollee obbo Badhaasaati. Ayyaantuu fi tolasaan. Ijoollee nuti ijoollee obbo Badhaasaati. Kanaafiyyuu functionichi maalidha? Y is the father of x jedha miti. Kanaafiyyuu haadhaafis taadhaafis yookaan immoo ayyaantuudhaafis tolaasaadhaafis baan maadha yookaan immoo obbo Badhaasaanii faazeriidha. Kanaafiyyuu ayyaantu badhaasaa akkasuma immoo tolasaa badhaasaa jennee kun it functionidha. Amma gaa akka kanaatti kan inni kenname jechuudha. Akka fakkeenyatti kan kaase kan. Kuni ilaalaa asirratti. Een kuni irra deebi'ee hin dhufne. Garuu maadha baan kun immoo irra deebi'ee dhufeera. Sababii kanaatiif maaliin ta'u jechuudha? One to one function ta'uu hin danda'u jechuudha. This is not. Inni kan biraan B is the set of ordered pairs x, y. Y is equals to absolute value of x minus 2 dha jedha kun immoo. Kun function dha moo function mitiidha. Kanas fakkeenyaatiin check gochuun ni danda'ama. Fakkeenyaatiif gatii x 6 fudhannu tokko x is equals to 6 dha fi kan biraa immoo x is equals to negative 2 fudhannu. As keessa yeroo gashinu y is equals to absolute value of 6 minus 2 is equals to negative 4 baako. Mitiire jaarso lama afurtaa kun akkas. Inni kan biraan immoo y is equals to negative lama immoo gashine negative 2 minus 2 walitti meeqataa? This absolute value of negative 4. Teetaa meeqa qaba? 4 ba'a asirratti jechuudha. So ilaalaa gamma asirratti. X'n lama tokko 6 koomaa meeqa ta'e? 4. X'n inni kan biraan immoo maal ta'e? Negative 2 gaafa galchinu immoo jira negative 2,4. Asirrattis maal ta'eera? Gatiin y keenya irra deebi'eera. So it is not one to one function. Inni kan biraani C is the set of ordered pairs pair x, y. X is a man and y is it is nose jedha. X ni namichadha. Y ni immoo funyaan isaatii nuun jedha. Kanaafiyyuu namni tokko funyaan mataasaa qaba malee kan nama biraa wanti ta'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu kan irra deddeebi'u hin jiru. This one is one to one function. Inni kan biraan D irra kan jiru maali? D is equals to f dha. Function f from real number to real number. Real number irraa gara real number itti nu kenname. Given by f of x is equals to x jedha. Kuni it is linear function dha. F of x jechuun karaa biraatti y dha is equals to x. Kuni immoo maal linear function dha. Silammoo maasiniin jedha linear function yeroo kamiyyuu it is one to one function dha. Kanaafiyyuu this one is one to one function ta'a jechuudha. One to one function ta'a jechuudha. Inni kan biraan which one of the following are onto function jedha. Kun asirratti onto function ta'uu miti kan jedhu gargar baasuudhaatiif asirratti doomeniin isaa nuu kennameera. Akkasuma immoo reenjiin isaa nuu kennameera. Onto function ta'uudhaatiif reenjii isaati kan nuti walitti madaalu. So asitti reenjiin kanaa maaltu nuu kenname? Real numbertu nuu kenname. Asitti immoo reenjiin kanaa maalidha? Reenjiin kanaa real number yoo ta'e reenjii isaa kenname faana wal qixxaateera waan ta'eef onto function ta'a. Yoo akkas ta'uu baate garuu hin ta'u jechuudha. Doomeniin nu kenname real number. As keessa real number yoo gashine valuun f of x gittee ta'a y'n jechuudha. Maal ta'a real number ta'a. Real number tu nu kenname reenjiin isaa asittis kan nuti arganne real number dha. So it is onto function dha jechuudha. Inni kan biraan asitti doomeniin keenya 0, positive infinity dha. Tu real number itti nu kenname. Reenjiin keenya real number dha nu jira. So as keessa ton g of x is equals to x square kana keessa jechuudha. Positive no negative real number itoon galchee yookaan immoo 0 up to positive infinity jechuudha. Yeroo galchuu
asirratti maal argadhaa gatii y keenya yookaan immoo f of x keenya maal taate is greater than or equals to 0 ta'a. Malee reenjiin keenya maal hin ta'u real number kana faana waliin qixxaatu. So it is not onto function. Sababiin isaa maalifidha? Reenjii keenya keessatti kan lafatti hafee jira waan ta'eef. So it is not onto function. Onto function miti jechuudha. Inni kan biraan kamtu injectiveidha, surjectiveidha, bijectiveidha. Kan ofii keessanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Yeroo viidiyoo kanarratti graphs of functions kan jedhu waliin ilaalla. Wanti isin hin galle yoo jiraate koomentii irratti nu barreessaa. Nagaa ta'a. Subscribe, share gochaa hin jirtan adara waaqayyoon isiniin jedha. Subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa.